yoo dhuguma rabbii tokkicha sun jaalatte nabi Muhammad hordofaa jirtaare yaa wandeeko sallallahu alaihi wasallam. Hordofaan jira kunoo barachaan jira. Khara rabbii keetii daddafii khara rabbii keetii dhiyaadhu. Awwaan dhibii siiniin jiru maali beektaa dhoko? Arra ganama reefuun tana jechuudha. Ogguu takka galgala kana seeneen ture mana kana. Dhageessee? Eessa? Asuma mana kana hoggaati gurbaa tokko waliin mormitu ol seeneetiin jala taa'ee xiqqoo ishee dhaggeeffatee biiziidha dafee bee. Isa dhiisi inni waan na aarsi qaba kaa natti ta'e. San jechaan jiru wandeekoo. Gaafa ati mee bakka itti Iyesuus waaqa ja'u naa lafa kaahi jettee ati gig gootee hudhaa gitti mitti gootu. Imimmaaniin qaba wallaahi imimmaanii ija namare. Maaliif beektaa? Waggaa lama sadan arraan tanaa ati nama haalaan na dura dhaabbatee dhukkeen irraa kaasuu turteeti. Iyesuus waaqa jaalattuu jibbituu jettee haga gartee qiyaama na buustu akka geesse. Anillee akkasumatti rabbii kiyya qabadheetumaan quncee sirraa kaasuu ture. Arrammoo rabbiin firii dadhabbii waggaa sadeen sanii arra hoggaa ati dhaabbattee fidi askanni bakkatti Yesuus Kiristoos waaqa ofiin jedhe gooftummaan karaa dhuga jireenyi kopha wanni kun waan biraa sun waan biraa fidi bakkatti ani waaqa jedhe jettee hoggaati wixxir gootu wallahi nin gammade galata ni sujuude rabbii kiyyaaf. Wallahi rabbii kiyyaaf sujuude maaliif akkasii beektaa wanni akkasii fi obboloonni kiyya baay'ee warri gartee tawxiida himan abdiin akka murachuu hin taane naa gale. Bilookii si godhaan oola. Riimuuvii keessaa si godhaa oola. Suma deebisan mallee. Wallahi ammayyuu imoo kooti waan gootee jirta bilookii gootee jirta. No bilookiin goone imoo anatu beekaaf irraa cufee. Akkasitti suma deebisaa bilookuma si godha suma deebisaa aareetiin quncee fi mismaaraa fi lilmee marfee hunda sii diraa oole. Atillee akkasumatti gartee azaa keeyse. Arrammoo yoo duutellee takkaa yoo duunellee sheenaan qabnu maaliif jennaani siitutti gaafatama sirra deebi'ee. Tokkichummaan rabbii ol aanee mi'aan dhandhamni sodaa rabbi dhandhamni tokkichummaa rabbii onneessi seenee jira. Arrasiiflee calloodha rabbiin tokkichi akkasumaami nin dogongore. Wallahi matseetii tokko dubbisaan jira beektaa. Akkas arrasiiflee nagaan bulaa bakka isa shaadaa qabsiifadhaati nagaan bulaa. Inaariin isa shaadaa qabsiifadhaa nagaan bulaa gaafiif deebi'ee jira baakki waan akkasiis hin jiru gaafiif deebi'anii. Hin deemin isa waliin itti fuftaa. Ciao nagaan bulaa bakka. Haya wandee dhiise wandeen rakkoon qabuuti mee ati mo'a nagaan siif haa ta'u. Nagaan siif illee haa ta'u. Ati kiristaanaa? Ati dhuguma kiristoosiin jaalattaa? Maal jechuun? Gaafiidha obboleessa koo. Nan jaalladha eeyyee maaf hin jaalladhu? Tole bareedaadha. Mee yoo kiristoosii Yesuus ha jaalattu taateeti. Waan wahii takka si gaafadhu. Nagaafuma akkoon qabu. Hayyee eebbifami. Yaa nama kiyya dubbii Yesuus Kiristoos je'e hunda dhuga jettee ni fudhattaa? 100 keessaa 100. Mee xiqsii takkaan dubbisaa na jalaa ni jettaa? Gooticha guutummaa isaa dubbisa yoo ta'e eeyyee. Rakkina takka illee hin qabu. Waanan jedhuuf dhaggeeffatta waanan jedhuufi kuxxiishii tokko toora tokko waan hundeen guutummaa isaa dubbisa yoo ta'e ookee. Rakkina takka hin qabu. Ani xiqsii takkaan barbaade xiqsii lama si godheetiin jira. Meeniin jedhaa na jalaa jettaa? Jedhi ka jedhi rakkoon qabu waasa'i. Si waaqayyo jedhi. Si waaqayyo jedhi. Maaliif? Hayyee. Takka maayikii qabadhu. Wandee koo. Wandiyye.
Haasa egaa kutaaba isaa keessa maal ijaarsa haasaadha kuni. Obsi siin gorsuu deema obsi ati. One day ati kiristaanaa mi amantiin kee? Dhiira dhaggeeffatu. Moo beekaatiin si gaafadhe one day beekaatiin si gaafadhe. Moo akka ati gorsa irraa fudhattuufin one day gaafachuu deema. Amantiin kee kiristaanaa mi one day? Ani fudhu sarraan fudhu. Ana fi kofin danda'a. Obsi. One day macaafa waan dubbii Yesuus jedhe ni amantaa? Lubbuu koon kenna. Eebbifame anillee lubbuu tiyya bira kuteeti lukkuu qeete jirtu hunda itti dhaba. Okay. Waanin jedhu Wangeela Yohaanis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 dubbisa. Na jalaa jettaa? Dhaggeeffadhu moo? Macaafa jedhataan ammaaf hin jedhuanii. Tole Yohaanis 17:3 na jalaa jedhu. Si Waaqayyo jedhi. Haa gorsa sirraa fudhatu. Diinaa yaasi maanni harki kee maal ta'e? Dhiiseeti diina yaasiin dhiisi. Si Waaqayyo jedhi. Dubbisi kaa macaaficha dubbisi baasiiti. Yohaanis 17 boqonnaa 3 ni beeytaatu. Boqonnaa 17 lakkoofsa 3. Diinaa yaas dubbisi yookiin ustaad dubbisa. No, kanuma ganama kanaa sani. Si Waaqayyo. Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isaati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Sanuma. Kanuma ganama kana waliin dubbise. Tanaaf haasirra laallatee na jalaa jedhuufiin ja'a. Si Waaqayyo jedhi. Si Waaqayyo. Isa tokkicha. Isa tokkicha si malee mutu hin jirre. No, yes, of course. Isa dhugaa. Isa dhugaa. Yesuus Kiristoosiin. Yesuus Kiristoosi. Isa ati ergitees. Isa ati ergitees. Beekuun isaanii. Beekuun isaanii. Jireenya bara baraati. Dhugaadha jireenya bara baraati. Amen. Eebbifame. Galatoome. Hayyee. Moo ana jalaan jetta akkanatti himma? Mo'aanuu kan hin jedhu taanaan kiristaanaare. Amma tu oduu dhisi waan oduu dhisatti oduu isaa achitti odeessiiti akka gootu. Macaafa jedha maal taate Waa'ee macaafa miti qo'ina ofin danda'an zimbiloo mana battattaasiftu miti akka gootu amdi. Oh. Nin dhaga'a jecha keenya dhaga'a kuticha dubbiseera ati hin raanfatte malee guyyaa biraa sidaa dubbisteetta wajjin dubbisneerra isa dubbisuu miti amma dubbiin. Ani bar guyyaa irraa shaadaa si qabachiisa. Numan beekamma duras kana si qabachiiseetiin jira. Ammallee irruma si deebi akka onnee si seenuuf barbaadeeti. Ani shaadaan qabadha. Shaadaadha. Amma duras qabatte shaadaa. Tokkicha ilma waaqayyoo Kiristoosiin qabadheera. Waan biraa waan hin qabaddu hin qabu biraazer. Dogorii. Ammaan tana hunnoo kan ati arkuu deemtu. Ani immoo har'a Yesuusiin si qabachiisa. Ani immoo har'a. Tole takkaasiitu Yesuus na fudhachiisa. Takkaa anumaatu Yesuus si fudhachiisa. Rakkoon qabu.